Ani maqaan koo Seenaa Lammiin jedhama. Amma kan isiniif dhiyeessu walaloodha. Mata duree walaloo koo barumsa. Dhaamsa goota keenyaa yeroo lubbuun jiru. Barumsa barannee akka of barru. Garbummaa bara dhibbaa nutti fe'ameeru. Barumsa qorannee seenaa akka jijjiirru. Nuuf dhaamee darbee Jeneraal Taaddee Birruu. Nuuf dhaamee darbee Jeneraal Taaddee Birruu. Nutis dhaloonni har'aa kan carraa arganne. Dhaamsa goota keenyaa sammuutti qabannee barannee abarsiisnu tokkummaadhaan taane. Barannee abarsiisnu tokkummaadhaan taane. Walaloo walaleessaa ani mucaan kaleessaa mi'al takkaana dhageessaa mata duree walaloo koo namni kaayyoo qabu jedha. Namni kaayyoo qabu qaamaanis as taa'ee yaadaan gara oola addunyaa naanna'ee hundumaa xiinxalaa abjuudhaan irreegee bu'aa isaa laala abjuudhaan irreegee bu'aa isaa laala. Gaddaan facaasee gammachuun hammata har'a takaalamee boru tarkaanfata har'a takaalamee boru tarkaanfata. Kaayyootu na godhee akkan daangaan tarree har'a qofaaf nyaachuu garaa kootuun barree har'a qofaaf nyaachuu garaa kootuun barree. Qorri diilallaa'ees qaama koo nan hubu ciniin nadheen obsee abiddis nan gubu ciniin nadheen obsee abiddis nan gubu. Rakkadheera jedhee harka koo hin laadhu natti tole jedhees kaayyoo koo hin dagadhu natti tole jedhees kaayyoo koo hin dagadhu. Egaa walaloon koo gara golabaatii kan kana barreessees Jiituu Tafariitii qottoo qara dhoomaa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Barar malura gingisha midhaan baatu waraabessa midhaan nyaatu buqqee dhagaa cabsu nama dhugaa dabsu kufanii cabuu duhanii baduu qullubbii tumuu muxuxii dhumuu isinaa baraaru maqaa koo yoo barbaadan agartuu dagguun jedhama bakka inni dhufe kooyyee waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Mata duree walaloo koo harmee koo ijoollummaa kaastee na waliin rakkattee ana guddisuudhaaf gidiraa sagartee carraan guddisa kee na argachuu taate lumaan guddisa kee garaa koo na nyaate kanaaf yaada koo baay'ee si jaalladha dheerina umrii keef umansiif kadhadha olmaa kee hundinuu madaallee hin qabu qorumsa hundarra waqni si haa eegu qorumsa hundarra waqni si haa eegu naaf jiraadhu jechuun kadha koo jalqabaa umrii naaf dheeradhu waggaa 100 jiraachuu kee malee rakkachuu kee hin jibbaa jiraachuu kee rakkachuu kee hin jibbaa maqaa koo yoo barbaadan Boonsituu Badhaasaan jedhama waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ani maqaan koo Ibbinaaf Nagaroon jedhama kanarraa dhufe kutaa magaalaa Kooyyee Facciidha. Manni barumsaa koo Kooyyee lakkoofsa 2dha. Kanan barachaa jiru kutaa 5ffaadha. Kanan amma isiniif dhiyeessu hubannoo xiqqoo hubadhu. Osoo fiiguun jalqabiin dura kallattii kam akka fiddu adda baafadhu. Osoo waan tokko hin murteessin dura murtee booda dhuftu tilmaami. Amaloota 3 dhiisuu qabdi. Abdii kutachuu, hammeenyaa hojjechuu fi nama tufachuu dhiisuu qabdi. Yeroo hedduu kan jiraannu jijjiiruuf nu dhalaa dhufu osoo hin taane humna sammuu keenya maddisiisuudha. Yaada namni biraan nuuf kennurraa yaada sammuu keenya burqisuuf nu hooggana. Kanaafuu waan gaarii gochuun waan gaarii yaaduu qabna. Akka saayinsiin jedhutti namni tokko jiraachuuf wantoota akka bu'uuraatu barbaachisa. Nyaata, uffataa fi mana jireenyaa jedhee lafa kaa'a. Kun garuu gahaa miti. Jiraachuuf gammachuu qabaachuunis barbaachisaadha. Namni gammachuu hin qabne namni kolfiisaa qabade jiraachuu hedduu itti ulfaata du'uu filata. Kana arge hubachuu danda'a. Jireenya gammachuu qabu jiraachuuf nama ta'uu kee yeroo hunda yaadadhu. Namoota kamiinuu qida akka taate of amansiisi. Namni eenyummaa isaa walqixa. Dooktarii, Pirofeesarii, barsiisaan waan fedhaa ta'u kun eenyummaa isaa osoo hin taane maalummaa isaati. Kanaafuu ati namadha amanii akka duutus hin dagatiin namaaf ilaalcha gaarii qabaadhu nama gargaara. Gaafa namni si gargaaru isa gargaarame caalaa gammadi. Namoota si miidhaniif dhiifama godhi kun gammachuu dhokataa danuu qaba. Warreen armaan olii kana yoo raawwatte salphumatti nama gammachuu qabu taata. Qophii kana kan isiniif dhiyeesse ammas irra deebi'ee an Ibbinaaf Nagaroo yommuu ta'u waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Akan jirtu kabeentotaa fi daawwattoota TV OBN Gaammee kan dhufe kutaa magaalaa Kooyyee Facciitti maqaan koo Firaa'ol Ashannaafi jedhama. Kutaan koo kutaa 7ffaa. Magaalli Finfinnee karra 5 qabdi. Isaanis karra Qilxii, karra Kaabaa keessa, karra Qoree, karra Jimmaatti keessa, karra Aalloo, karra Walloo fi Dasiitti keessa, karra Qaalloo yookaan Qaallitti, karra Bishooftuutti nama keessa, karra Gafarsaa, karra dhihaatti nama geessa.
waan argiftaniif guddaa galatooma. Amma kan isiniif dhiyeessu odaawwan Oromoo shanaanidha. Odaan nabee godina Shawaa Bahaatti argama. Odaan Bisil godina Shawaa Lixaatti argama. Odaan Bulluq Qorroo Guduroo Wallaggaatti argama. Odaan Bultuun Harargee Bahaa Aanaa Bultuumitti argama. Odaan Roobaa Baalee keessatti argama. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Yooyyaa ani maqaan koo Kiyyaa Alaazaar jedhama. Ani maqaan koo Moonirraa Taayyeedha. Amma kan isiniif dhiyeessinu hibboodha. Hibboo. Hibbakka. Asiin iyyuu achiin iyyuu waliin dirmatan. Farda. Hin arganne. Lukkuu. Argatteetta. Hibboo. Hibbakka. Sangaan gaafa darbee kan maraataa darbe. Nama. Lakkii. Xiyyaara. Hibboo. Hibbakka. Amma majii geessi biyya waliin geessi. Mataa. Hin arganne. Biiftuu. Argatteetta. Hibboo. Ciisuree fakkaa'u leenca. Farda. Lakkii. Qawwee. Argatte. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Lello. Ijoolleen barnoota ogaartii keessatti maal baratu? Ijoolleen barnoota ogaartii keessatti fakkii kaasuu, muuziqaa, akkasumas fuula garaagaraa muuziqaadhaan barachuu danda'u. Kanaafuu kun ati meeshaaleen illee asitti argamee jira. Anis kun akkanatti sagalee dhageessise. Jechuu danda'a. Jedhee kan jedhutu jira ijoollee egaa as keessa waan hedduutu jira qophii leelloo keessanitti fufee jira turtiin keessa nama iyyuu nu faana ta'u nu waliin tura.